birrii Itoophiyaa walakkaa miliyoonaatii ol. Sun kan mul'ate barka agarree miliyoona 600 jechuun gaafa tokko Dubaay irraa na dawwalaniiti birriin 134 si bira ga'ee naan jette ijoolleen hawaalaa dabarsitu. Hin beeku ani eenyutu ergee jedheen akkana jedhanii hoyitariisitiin ergan mallaqni nama biroo irratti dabre. Kasanuu si ajaa'ibu inni mallaqa san kennu kariisiitii akkaawuntiin maqaa kiyyan tahin Facebook jala bu'ee dubartii meeqa haasofsiisee TikTokiin haasofsiisee Imo banatee haasofsiisee WhatsAppii lakkoofsa kiyya fakkeessee banee lakkoofsa kiyya akka dhiyaatu namoota keessan harkaa qabaanii listii isaanii lidhaalik wanni nu rakkisee waan kana laaffisanii ilaaluun tokkoffaa hawaasallee jeeqaa jira. Har'a TikTokii fi Facebook irraan waliigalatti lakkaa'ee haga humna kiyyaatiin maqaa kiyyaa fi suuraa kiyya qofaan kabaname 262 ga'ee jira. 262 deengada maxxansee jira Facebook irratti. Duuba akkam goona bifa kamiin uummata daawaa goona har'a Facebook TikTokii kiyyaa olitti ka hordofamamu TikTokii feekiitti ka kijibaa san hordofame jechuudha. Garatti waa maxxansin yoo nuti finnee waa maxxansin waan akkanaatu jira of eeggannoo godhaa jenneen hawaasni keenya immoo barumsa inni bakki irraa fuudhallee hin beeku khayriin dalagaa jira erga khayriin maqaa keessaniin dalagi maal rakkoo qaba. Kun waan kun baay'ee nu rakkisee sagantaa keessanis harkaa balleessullee wanna qabxii kadhaan warroonni maqaa kiyyaan Facebook manattanii jiraattan yookiin gariin namaa tarii jaalalaafillee ta'uu danda'a. Jaalala akkasii immoo hin jiru. Jaalallee haddii qabaatu qaba. Suuraa namaa maxxanfatuun haddii qaba. Wanni kun hedduu nu dararee gara ittiin daawaa goonuu dhabnee jirra. An amma nama meeqaatama natti dawwala. Gaaf tokko masjida Araattanyaa kan Hararitti argamu waa'ee ajandaa isaa tokko sheekota jidduutti kaa'amee ture. Facebook kiyya fakkaatanii ana fakkaatanii waa maxxansan. Sheekotiin achi lolaniiti akkamitti ibsaa waan akkanaa nurratti hojjeta jedhanii namanna himatanii namni natti dawwale anaa miti jedhu ofirraa deebise haga sadarkaa vanniitti nama geessu jechuudha nama wal ficcisiisu oduu kijibaa maxxansu annama muuziqaa gadhiisu beeka Facebook kiyya ibsa ustaaz ibsaa Hasan jedhee banatee muuziqaa qofa poosti godha illuminaatii poosti godha duuba hawaasni namni reef kaleessa TikTokii seeni Facebook kaleessa seeni maalitti beeka uummanni keenya uummata baratee miti harki guddaan mata baratee miti parsantaan 90 hin baranne uummanni keenya. Barumsa idilee kana keessattuu teknooloojii hin beeku namni keenya hanga muraasa teknooloojii namni beeku. Waan ba Facebook irra waliin ooltan laayikii fi sheerii fi poostii beekuun Facebook beeku miti bara. Waan tokko addaan gingilchanii dhugaa fi dharadda beekuu danda'uun beekumsa guddaadha. Kanaaf warroonni Zoomii keessatti yookiin Imo keessattis suuraa qilleensa nasrii bubbisee ta'e yookiin ibsaa ta'e maqaa tokko nam tokko ittiin beekame maqaan sun kanama saniiti alhaqqu liman sabaqa. Hayti abbaa dursee fi anamma maqaa qilleensa nasrii bubbiseen kun dhugaadha maqaa kiyya ka uumamaati miti. Garuu maqaa kiyya ka hojiitti namni maqaa sadii qaba jedhan. Tokko maqaa haadhaaf abbaan namaa baaftu, tokko maqaa ilmaan waamaman, ilmoo ofiitiin waamaman, sadaffaan maqaa hojiitiin waamaman namni. Sadaruu keessattuu shari'aan haqa lafa kaa'ee jira. Moggaasa tokko namni moggaafatee isaan beekame taanaan haqatti qaba. Har'a addunyaa gubbaatti kassasuu danda'a. Mana murtii dhaabuu danda'a. Maqaa mana nyaataa tokko ittiin baafatte. Waajjira waan tokko ittiin baafatte tokko dhufee sirratti bane mana murtii fittee kassasuu dandeessa. Bara isaa laalanii kamtu dursaa seerota silaa guutuu qaban laalanii nama sana harkaa hiisisuu danda'u yookiin sadarkaa hiisisuutitti. Haadha sadarkaa sanarra kan jiru sa'aatii kanatti rakkannee jirra. Kun inni beekna warra jaalala osoo hin ta'in warra jallinaati. Warra hattuu tokko lakkoofsa isaa barbaadanii na erganii maqaa kiyyaan ka 600 nyaate san jechuudha. Maqaa ustaaz ibsaa san jedhee bakka hunda dubartii meeqa dubbiseetuma 600 akka sirriisitii isaa warri baankii daldala Itoophiyaa galatoomanii nu erganii jiran. Nama lamaan jala deemnee ilaallee bilbileef lakkoofsa argadhee. Ani ibsaa Hasan jedhanii yeroo dheeraaf maqaa kiyyaan nyaataa turte. Risiitii fi lakkoofsa bilbilaa kee suuraa kee bakka jirtu hunda argannee jirra. Gocha akkas fokkatu san qabamullee dandeessu. Sirra gahuullee hin danda'amu. Birriin argatte sun deessin fayyadu gaafa maqaan kee ol bahee simiidha. Waan akkas gahuma akkasi daleetee jedheetuma tasgabbimaan gaafadhe. Gaafannaa waan naa deebise dhageessanii. Ani nama akka sheekotii hinaafuun agarree naan jedhe. Maalii jedheen? Maaltu bada amma yoo maqaa keetiin masjida ijaare, yoo maqaa keetiin afaan masjidaa bite, yoo maqaa keetiin madrasaa ijaare, wanni si hinaafsise maali naan jedhe.
تكاد جيسني هذا كان ويتهتون أكنا بفكران أفهم به هذا على ما كي أبا كي همان ده هاتوس مرة برد بيوم ما كان كيف يدلك أكنا تهذا وفيك يد بسهر على كوب ساسين بيكا إدو إن جرو بيكا ولكن دابت جنين دابته بفسنين أكجونو لدمني رجاك أبتما قوتو إنك إله إلا الله تجر نمني لا إله إلا الله تنان طلفني صدركاتك كنت مع نما 40 دبر ساورو اللي فايدان قبل ما يدور درسو نمني لا إله إلا الله تنأكيد ما هابرتو كأما كبير كينيت لا لا أجري وان كل فابرهم مسجدهم دتيمني أجري رميا كيس يجودا أمتا وان ثلاثة بالليسهم بين تفسير رئيسا أمري قوتو أنا ندي به ونس ندي به أجراتي مسجدهم دور يتنشى مغرب يدو تفسير الجرا من قدون يوجاج هتما سدد ما كنت أني تفسير رجيفتن هم تقوا وجاك وده سكر أني فاتحة يوكيني مسورة كناف السرير التنشيس أثرون دندا لأنه أصول أصون كراسيسين من هندي أصول من كراسيسين بل أصول من بنين قلت أنا ما قلت شندو جنغورا كناف برمس اللي أولويات وان الردر كمت در دبي وان جدا درسني وان توتا برسيفة مقابو أكيدان قبت آنو قبا أحكام نتآنو قبا سنبود أحاديث الدابرتو قبا بفكنا نجيرم يوهيلي مثلا ترجمو قبا دعاة اللي أسكي سالين جيسا دعاة اللي أسكي ساباسا ديبو قبدني نموت وابسي أسكي ساباسا ديبو قبدني هو جنان سري إسوا هو جنو دندو سنتاني إف تتبقى بوسو دندو تو هو جنان سريتي شيء كسريتي جتون كان دعوة قفوا في قدي وفي قبري سينو سنتاني شيء كتي أكيسا دعاة أكيسا وفي جنان بكيل شيء كرايتي أجرسيسي مدنو فيك أبو دبرسي في مدنو أرجتير مدنو اسمه مدتر وبرسيسي دبروتو شيكا برسيسا سرنا جتون إسا دبرتي كيسا داعي بربانار دبرتي كيسا سلا واي دبرتي ما نصو برسيفتي ترى اختلاط هذا صدركا اختلاط جنجنا مو جنا دنين كارا والكيسا كرجلي والجنا جنو كانجو سلا دبواي دمي دبرتي أحكام تختص بالمؤمنات أحكام دبرتي قفتر الرؤجة كدبرتي الرهاسون برين كدبرتي نسور رهاسوفتي رسول ربي قاف كان انت اللي دفتي دبرتي تكوي تعادر كل فرت كم يكون كل فتي جنان أكس قوتين أني انت مني رسولي ما أكملت يتين انت اللي رسولي انت قرتيسني دوب جنان سبحان الله أكس ما تجرين رسولي عائشة سالفتي بوتي مجرجا كيس أسنسيت قرتيسيت عائشة حتى نبي محمد أكدت همن تتساندي بي همني كاني أكاتا تنقر سات رسول برد بتين تل رسولي كان فتري سبحان الله الرسول هر واحد دبرتي ما وحيضي وكيني مو مسالقو قفوا وقاسا قال قال يدي إمام أحمد وحكام حيضي قفوا قال وقاسا قال رحمة الله عليه كناف سلا دبرتي من برسيفتي بهو أبو فكيسا باسو إيمو كيس مركز كدعاة الإنجيل وجراتشو كبا يولي سرنا كبا يولي متا كبا يولي برنوتا بريدة كبا يولي مدرسة دتا كيسا بفمان بكتو إنو كبا كان نوباس وجراتشو كبا كان فاسا ديرا سافا قوسيني تهاسه والفادا غلطوما قيان الرأى قيان ملكيسيني هاتاو والروان كان كندي ستاني قمتي ستاني قيان كان ترتيب الدي بفتن هندي كيسان غلطوما والفادا وان قبروت أوفيتي تاو بداسة دنقا بريدو ربين قبروت إساتي كنو سربي سني هاكنو بكا جرتن اتيركو إسني جرتهن دا ربي سني الرحاب كسو وان إسن هويتن جالتن وان ربي جالت يوتي أكسن جالتن ميتي أكسن جالتن ولت ربي سني هاكنو رمضاني ببسي كلين سيسا أسقر قلي كنا كأرقا هجرو كنا ربين اتنو هاكهو رمضان نما سينو ميتي نما رمضان إسا سينو ربنا هاتاسسو حجين بركاناتي في ليلة القدر بركانا اللي تراتي سناتاتو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.